duudhaan keenya baay'eedha. Naannootti godinaalee Oromiyaa adda addaarra gaafa naannoftu waan argitu hedduu jira. Sana soqanii baasuun waan Harargee jiru jimmi akka hubatuuf achi baasanii aadaan ganamaa Harargee kana fakkaata, shubbisni isaa kana fakkaata, raganni isaa kana fakkaata, aadaa waliin jireenya isaatii kana fakkaata ittee fiddee inni Jimma jirus, inni Arsii jirus, inni Baalee jirus waa'ee Harargee akka baru gooti. Isa kan Baalee dhattee Baaleen bakkeewwan hawwata turizimii kana qabdi. Keessatti bashannanaa seenaa hawaasni kun qabu maali? Achi gaafa dhaqan namni maal nyaataa? Aadaan Oromoon keessummaan gaafa qe'ee dhaqu akkamitti simataa? Akkamitti waliin jiraata? Hariiroo waliin jireenyaa keenyaa maali kan jedhu soqxee baasta waan ta'eef kan kiyya yeroo hundumaa waan hawaasni kun qabu baasanii naannoon hundumtuu akka wal baru, bashannanaa akka waa baratu. Artistiin haaraa takki yoo dhufee fudhatee dhufe sirbi inni fidee dhufee dhuguma duudha hawaasa sanaa ni madaalaa jennee gaafa miidiyaatti finnu raganni inni qabatee dhufe maalidha? Filannoon jechootaa achi keessa jiru maalidha? Kan jedhu agarsiisuudha waan ta'eef ani hanga ammaatti hawaasaaf ni fayyadaa jedhee waan yaadee waan hambiseen qabu. Galatoomii kallattumaan gaafii tiyyaa itti wal dabraa deemna kaawoo hayi. Karaa afaan murtii ati duraanuu dubartii namaaf hin dhiiftu oofiyaa. Babbareedduun afaan Oromoo murtiidhaa fi obsaan dubbattan keessa sirreeffama afaanii isinima. Itti wal dabraa deemna jee murtiin duraanuu dubartiin. Aboo atis Profeesar Nurraadhii Siraayaa. Profeesar Adiraa Waaqaa. Adiraa Rabbii Maanoon Rabbi Sooman assalaamu alaikum yaa jamaa. Ayyee deema ofa. Fira. Mudannoo addaa ega miidiyaa kanatti dhuftee hojii kana hojjechuu eegalteeti. Tinaasise yookaan addatee hagammatti hin irraanfanne tokko nuuf himtaa. Jechuun waraabbii irrattis ta'ee wanta addatee akkasii mudatee nuuf himtaa. Artistii Oromoo keessaa warra lubbuun jiran kan akkaan jaalattuuf dinqisiifattu yeroo hunda sirba isaa dhaggeeffattu ittiin boontu illee nama tokko nuuf himtaa. Itti fufu. Gaafa biraa jira. Dabalee deebisu. Itti deebi'a. Mudannoo addaa. Atilee ni himta. Isii ati ni himta. Murtii gaafii akka asitti gaafatteetu konfirsii godhee ni jira. Mudannoo jetteeni nama jaalattu jetteen deebitee. Nama jaalattu jaa obboleessa kiyya akkasii. Afaan Awustiraaliyaati bakka biyya kanaa kun wal dhabee qoy wal dhawu jira. Waladdaa na kaasite. Egaan biyyaa bee afaan na jalaa gale usee. Afaan appidee goone haaromsa aadaatii wajji wal qabsiifnee Profeesar. Hayyee itti fufi fira. Mudannoon addaa maal ture? Mudannoo addaa ani yoomiyyuu hin daganne tokko. Tokko waggaa I think fulbaana ayyaana bara haaraa hojjechuufan alattuu deema. Maali gaa? Maaltu deemaa jira? Asmaatu deemaa jira? Wayii yaadadhe wallahi fira ammaa yaadadhe. Haimtu qaisin. Anti murtii carraa waliin naannu. Machii keessaa baanu. Machii keessaa baanaan takka. Alexis laa jiraadha viidiyoo fida. Itti fufi. Alaltuu deemnee alaltuu kan nuti deemne goobeef shinooyyee kana hojjechaa keessatti immoo qabdoo kan jedhan tokko jira. Qabdoon suni qabdoos wadaayis jedhanii ni moggaasu naannoo sanatti. Gan maaltu ta'a dargaggeessaaf dargaggeessi gaafa shiin gabaadhattu dhaqee ilaallatee durba isa fudhatee galuu eeggateetu maal godhaa hiriyoota isaatti agarsiisee ishii kanaafanii shaashii fi karameellaa mastaawatii waan akka xafar qalamii kan biteen geessaa fi jedhee
agarsiisee dhaqee bitaaf. Ishiin ammoo hiriyoota ishii faana waan manaa fudhattee rattee gabaa rattee gurguratteetu kan akka karameellaa bitattee galti. Wadaajii sanaaf. San booda qunnii buqqifatanii mana namaarra dhaqanii shamarran mataa dhahatanii adda jedhee erga sirbanii booda sirbanii xumuranii wadaajii dhaqu. Wadaajii jechuun dhiirriif durbatu wal dhungataa jecha sirna sanaa. Kan jaallatu. Adda dhungatan. Aadaa naannoo sanaati. Aadaa sanaati. Aadicha dalaguu deemne gaazexeessaa tokko faana waan achi jiru. Kanaafiyyuu gaazexeessaan inni suni bakka dhiirotaa bu'ee hojjeta. Ani immoo bakka shamarranii bu'ee olummaa koo isaan guyyaa lamaan sadan sana raawwatan isaan faana oolee mataa kiyyanaa rifeensa kiyyanaa dhahanii gabaa wal faana dhannee waan gurgurree karameellaa bitnee inni shaarbii bitee aadicha agarsiisaa jira. Dan xumura irratti maaltu ta'a isa eeggateetu fiigee dhaqee qabatee fudhata. Isa sila laallate. Ishiin immoo hin baqatti aadaadha naannoo sana gaafa inni itti dhufu. Aadicha sana agarsiisuufan reenaaktimentii hojjechaa. Gaafa kaameraan seetiingii hundumtuu qophaa'ee inni naqabuu dhufu dhuguma waan naqabuu dhufe natti fakkaatee isan raaree keessa fiigee inni dhoqqeen ammoo uffanni isaa walakkaan badee. Inni fiigee dhufee xumura irratti gaafa naqabu Firaansi maal taatee durti diraamicha hojjechaa jirraami maal indagatte diraamaa ta'uun ajaan dhugaa seetiin fiigee uffanni koo walakkaan dhoqqeedha kan isaa surree adii uffate jalatti innuman beekamu bifti isaa dhoqqee qofa ta'e gannadha ammoo. Inni waan inni irraanfanne keessaa kanadha ta'u. Keessa magaalaan san magaalaa taphette. Alaltu ni deebina bakka gaafa ayyaana. Magaalaa sayyoo asin nu qopheessayyoo kajoo sin dhabamu kamanti jalaayi. Hoggaa garana deebinu ammoo tadirree xiyyaaraa keessatti mudatte nu wanni ayyara illee keessatti maaltu mudatte. Ati doobitu barbaadde. Kun tasuma. Amma nu himi amma. Lakki inni hin dubbatamu kun hojii Aleeksiti. Viidiyoon bitaare. Viidiyoon bitaare. Viidiyoon bitaare. Lakki. Sun hojii Aleeksita. Nu himi. Lakki. Ini mamu ini. Fira. Ni mamma. Waggaa kana. Ayyaana san godina argee lixaa magaalaa Ciroo nuuf fidi. Magaalaa Cirootti goonaa. Hin dhufa bakka qophaa'an eegaa. Okay. Fira. Waraabbii humna qilleensa Itoophiyaadhaa waraabuudhaaf deemtanii agarsiisa helikooftariirra turtan. Egas helikooftariin kee wanta ta'eetu ta'e. Egas maaltu isin hurkisiise maaltu akkas isin godhe? Murtii gaazexeesstuu magaalaa Cirootii fi moodeelistii magaalaa Ciroo Hilii Ollaqii sagantaa isa hojii qopheessina. Bareedduu magaalaa Ciroo. Hilii. Viidiyoon ni baati? Viidiyoon baati. Moodeelistii. Irraa qooda fudhatu gaazexeessituun illee. Gaaz taap koppilii ishee godhaa. Moodeelistii haa taatu haa. Wanna maali helikooftara eerfoortii keessa boombii haaraa isin kaa'ini? Bakka siyaasaa miti Professor, what's wrong with you? I'm not saying that. Maaltu isin mudatee isin qufaasisee ta'e sanumaan jee. Really? Akkasii miti wanni nuti jenne ni himti maaliif jajjate waan si afaan as fiigumaa afaan fiida. Kuni ni mamuu jettanii mire yoo itti guunne
بقى diaspora بس كان كان عايز ما شمارة لوري Waranya ande. توجن Professor. Tobi ta afira Francis ترى Oh. fira ifiti ansi galatoomiti baga wal barre waan isin jiru namni bakka akka ani jechuun gaafa isin qabu advice isin qaba. Waan duraan qabdu irratti fakkeenyaaf confidence fi gartee ifitti amantummaa duraan qabdu irratti bikka daleeydutti ifitti amantummaa gahaa akka horattee ammallee agartee sagantaa daleeydu san irratti akka uummata Oromoo warraa baratanii fi genereeshinii Oromoo xixiqqaan lafarraa ol deemu aadaa kutaa adda addaa warraa dhaalanii baratanii beekumsa isaanii ta'utti waan bu'aa qabu takka akka barsiiftu konfidensii horattee osoo sodaan takka hin jiraanne fakkeenyaaf ati kutaa takkatti dhalattee waan kutaa keessan keessa jiru malee kutaa biraa keessa hin jiru beekuu dandeessu ta'a. Bikkuma hundattuu waan si mudate akka gartee osoo sitti hin dhaga'amne osoo wanni si qaanfachiisaa takka hin jirre konfidensii guutuun akka gartee uummataaf sheer gootee uummata barsiiftuu abdiin qabaa jabaadhu waan gaarii jirtaa sagantaan ati irra jirtu sagantaa bareedduu akka himtetti jabaadhu gaa si waliin jirra waan barbaachisaa ta'e hundaanii si waliin jirra nuti wanni godhuu dandeenyu takkatti matanaa. Baay'ee galatooma ulfaadha. Murtii. Oh. Dubbiin dubbii kaasalee. Isin anaan na gaafattanii mitire? Ani immoo isiniin gaafadha. Ishi. Akka nama miidiyaa kana hunda keessan tokkoffaa irratti otoo miidiyaa kana keessaan bahini akka nama sooshaal miidiyaa irra jirutti keessaayyuu Iraan 21ffaa kun bara teekinooloojiiti sooshaal miidiyaadha. Miidiyaan keenya iyyuu takka ture gara konvergensi miidiyaatti dhufuun saalafu isin qabiyyeen bashannana afaan Oromoo otoo maal hammatee dhufee caalmaatti hunda galeessa ta'uu danda'a. Hawwataa barsiisaa ta'uu danda'a jettanii yaaddu. Harka baasuun darabeedhaan himuu ni danda'a. Aadaa fi turizimii itti gaafatama aadaa fi turizimiitu as jira laa. Eenyunni? Ni beekan abbaan ni beekan inni kana ni deebisa inni nuyi. Ani hojii gaggeessaa olaanaa tola ooltummaa baha Oromiyaati. Tola ooltummaan cinatti. Eshi gaaffii bareedduu gaafatte gaaffii sirriiti. Amma silaa waa'ee dubartii hojii wal qabate isaa deebisaa see kanna nattu hin dhiisu tana manaa deebisaa see. Brother, dhagee asumarratti waan tokko sii dabala. Waa'een dubartii kun akka salphatti isin ilaaltan kuni bicha qabsaa'aan Oromoo tokko maal jee beektaa? Lafa magaalaa bareeddu, lafa Oromoo tan magaalaa dhufte bareedduu fi dubra Oromoo bareedduu dhiira bashaarraa hambisuun qabsoo guddaa gaafataa jee. Anaa miti kajee. Kun hojii Alex. Qabsoo boordara eeguura sanii jabdu jabaadha. Yeah, of course, sanii jabduudha bar obsa. Egaa namni itti wannattoo dhabame anis ittuma ilaalaa waan ati gaafatte. Wanni gartee aadaan Oromoodhaa yoo maal qabattee dhuftee akka walta'atti akka gartee caalmeetti hedduu. Namaan dubbisuu ta'a Profeesar Oofitti sittiin aana bakka Oofi. Okay, fuula duratti deemtu akka fudhatama qabdu akka gartee hawaasa keessa gabbuutee walta'a jechuun like akka nama hundaan fudhatama qabaattu akkamitti yoo maal ijaattee dhuftee akkas ta'uu dandeessi jetteemi takka ta duraati aadaan Oromoodhaa akkuma jirtutti tahee kabajaa fi safuu isiin malee ta duraan qabdu san osoo irraa hin irranne uffannaanis nyaataanis aaktiinis waanuma hundaanuu irraa eeggamee yoo gartee safuu san eeggachaa ka deemtu taate Oromoon safuu qabdi safuu Oromoo san eeggachaa ka deemtu taate wanni san galma ga'uu dandeessi adabaa fi jechuudha naamusaa fi adaba isii eeggattee jechuudha yoo waan akkasii karraa eegamu taate gartee wanni akka gartee adaba aadaadhaa balleessaa naamusa aadaadhaa balleessaa
waan aadaa keessaa moggatti nama baasee aadaan tun aadaa akkanaati aadaa gartee fakkeenyaaf jenereeshinii lafarraa ol deemu waan kun waan gaarii ta'e itti mul'anne tahee mul'isu yoo keessa akka argamu taate irraa dhaabanii waan bareedduudhaan haala bareedatti afaan jecha afaanii bareedaadhaan aaktii bareedaadhaan akkasuma waanuma silaa ta'uu qabu babbareedaa yoo itti da'anii dhufe fuula duratti deemtee nama keessatti illee gabbuutee hawaasaan hawwatamtee guddattee biyyarraa karaa addunyaatti illee dabruu dandeessi yaada kiyya. Ani personally miti kan nama tokko qofa otoo hin taane haasaa keessan dammaan qabee akkuma waliigalaatti bashannanni afaan Oromoo amma fakkeenyaaf bashannana afaanota biraatiin hojjetamu kan nuti filannee daawwannus nima jiraa mitire akka nama bakkee taa'ee daawwatutti waliigalaan kan miidiyaa tokko qofa miti waliigalaan miidiyaan Oromoo bashannana irratti otoo maal dabalee dhufee moor hawaasa kana biratti fudhatama argataa sagantaan suni caalmaatti qabiyyeelee sagantaa fakkeenyaaf sagantaawwan magaaluma Finfinnee qofa keessatti nu bashannansiisuu osoo hin taane warra makiinaa horee dhufe osoo hin taane warra miilaan deemu bira gabbu'ee aadaa fi duudhaa baadiyyaa keessa jirullee nu garsiisuudhaan haala uummanni keenya keessa jiru isa dhugaasan kan magaalatti meekaappii itti jibne osoo hin ta'in kan baadiyyaadhaa san akkaataa nyaataa akkamii wal keessummeessan akkam obsaan afaan eeggate nu garsiisan nyaanni baadiyyaatti akkamitti keessummaan gizee dhufte akkam waan akkanaa kana silaa dabalatee aadaa uummata keenyaa kaleessaa sanirraa akka ammallee uummanni keenya keessa jiru sayyoo dabalate bareedaa yaada jiru tabiraa namoota dhiyeessatan irratti asuma inni irraanfadhe reefuun guzee wajjaa osoo nama tokkoon rikkamandisi godha. Nama amma dhiyoo tana namootuma parsanaalirraa hin dubbachuu barbaade dhiyoo tana ambaasaadder Suleeman dhiyeessitee natti fakkaate viidiyoo isaallee ilaalaan ture hedduu muuxannoo fi hubannoo qorannoo hojiilee isaan hojjetan even akka daangootee dhaabbata hagana gosa sadarkaa Afrikaatti dhaabbata guddaa san aangoo qabanitti fayyadamuudhaan biyya kana akka dhufu biyya kanatti investimentii sun akka hojjetamu irratti hojjetanii waan san hunda ifan godhan amma namni beeku hin jiru daangootee eenyu biyya kana galchee yoo ta'e mallas hin jaanamne miti isa akka inni galchee ifatti gaafa dubbatu fa'aa waan baay'ee irraa hubanne kana gizee namoota akkasii dhiyeessu ustaazota hayyoota jajjaboo namoota agartee seenaa Oromoo tana keessatti waan baay'ee hojjetanii jiran kan mul'atantu jira. Namoota barnootaan fagaatanii miidiyaatti as hin bahin hedduu jira. Nama tokko har'a osoo wajjin haasa'aa jirruutiin ati na jala dhufte. Gizeen sii dawwalu sani gaa gizeen mana biraan deemu jiree sii dawwalu sani. Achi dheeynee Ustaaz Sufiyaan dubbisne. Dhiyengadda kaapiteenii eebbifame agartee jirta. Kaapiteenii jechuun balaliisa xiyyaaraa Itoophiyaa keessatti umrii isaan irra jiranis agartee badhee uummatana PhD leadership gaggeessummaadhaan kan eebbifamanii doktoreetii bakka nama barumsaan sadarkaa kana fagaatanii abbaa qabeenyaati ispoortanyaadha fakkeenya dhaloota ustaazaa maanis siin jaaga akkasuma uummata biratti hagama kennee gargaarsa uummataa godhuu gammoojjii baalee sana keessa Suusaa Raayyaa fa'aa wajjin abbaa qabeenyaa keessa siin joo is businessman agansitti immoo walitti ni beekama nama san silaa waan ajaa'iba si ta'u miidiyumti biyya kanaa kajaraa haa hafu nama tokko hayaamee isa interview godhu guyyuma dheengataati barfa koomita kan inni eebbifamee hojii kanatti bakka waan kana hunda hojjechuu irratti akkamitti dandeettii kana obsa akkamitti ilmaan immoo ilmaan baay'ee qabu maatii qabaa hin daldalaa biizinasii manaaji godhaa akkasumallee uummata kanaaf bishaan baasuu gammoojjii garagaraa keessa deemutti ispoortiillee dhaqabee hojjetaa barumsas ammas inuma barataa nama akkanaa kana fa'aa dhiyeessitanii achumaan rekomandisi godheetiin akka dhimma kanarratti ani amma BBC'n afaan Oromoo tokko fa'aa kanummaan akka filannootti yaada dhiyeessanii duras goonee akka banamu goone wanni inni irratti xiqqishoo wanni godhu oduulee afaan biraatiin gabaafaman afaan Oromoo deebisee hojjechuu irratti xiyyeeffata yeroo baay'ee beektaa san islaaletumaan kompeerin goonee maaliifi isaan akkana ta'a jechuu dandeenyu gaa jechuun yoo miidiyaa gizete akka miidiyaatti waan hunda gama gamanaa yaada laalee akka wanni godhuu fi kanumaan siidhaamuu barbaade. Achumaan immoo manuma kan kee bira laa gama duuba. Yaadicha fudhadhee jira. Ahaa, mana isii hunda beektaa? Goosh fayyaade. Ati ammallee itti himne qoo jira kanatti.
Ati omsa nama anumaaf sisee tese nama yaa omsa Anuma bisiise ambeta nama gaariidha. Asumaanummas. arfeeta qammatan basaa qalma. Aiboo miyyoon tun deengadda foon amaaraa na nyaachisuudhaan dhageessitee giseen diduu agarree. Hai foon amaaraa finfinnee ni jira. Foon amaaraa bara harki qabu jiraan seeni. Lakkii baasuudha jiraa mi dhageessitee finfinneen. Aboo sangaan qaara geetii usii nyaadhuudhaan jette hin nyaadhu. Dide haa. Eebiryaa boo foonis hargee sanatti saba qaba. Foon saba amaaraatii foon saba oromoo jira hargee sana saniifin achis foon amaaraa ni jira jeeti. Sangaan Okay. karaa argee. Firaansii maquma keetti irraa kaasee maqaan kee hojii kee ni ibsa jeen amanaa eenyummaa aadaa duudhaa safuu uummata keetii dura aansitee irratti dalagaa jirta akka amma murtii nutti himetti maqaan kee hojii kee wal fakkaata jechuudha fira aansuu jirta. Ani wayin sii dabala. Miidiyaa jechuun voice for voiceless bichaa osoo hin tahin uummata sagalee dhabe osoo hin tahin uummanni keenya kun akkaan sagalee qaba. Hin dhabne sagalee qabaa. Sagalee inni qabu sanuutu ol hin baane miidiyaan nuti qabnu guutuun akkama murtii guutoo waan bareedaa kaase murtii guutoo namootan waan Itoophiyaan tun itti yaamamtu namootan akka biyyatti Oromoo bira kutanii biyya maqaa waamsisan kan kana hedduu miidiyaan hin shubbisu hin yaamu. Nama waan dadirree hojjete immoo karaa kaabaa kanaa hedduu faarfamaa miidiyoonni keenya komantii inni amma kana komantii bareedduu kannee nama inni rikognaayisii godhallee kuushlaandii nama harka si micciiree ustaas barreeffama dheeraa feete dirqiin akkati dubbistu si godhu nama artiitilleedha nama artii waan inni fayyadama maal fayyadama beektaa gosoota barreeffamaa keessaa naareetiifiin inni barreessu waan inni tokko ekspiraanshinii waan haasoo barbaadu san jaaloo siin jaa nama hooja wanta si hin barbaadu barreeffama walakka sii tuqeetti wala gadi kanatti itti si dhufee akka ati dhuma dheeyxee dubbistu si godha osoma hawwitu osoma akkaas osoma jala deemtuti gorsa si kannee si bira kuta wanta silaa ogeeyyiin miidiyaa godhuu qabdu akka miidiyaatti godha nama amantaatii nama diinagdeetii liidarshiippiidha nama ogummaa hunda gonfatee nama addaa nama gosa addaati garuu miidiyaa yaameen dubbifnee si dabaluuf hin jee itti aansuudhaan nutiin kun Oromoo oguu jennu ummata guddaa ummata hangafa aadaa safuu duudhaa qaburraa dhalanne haati nuti irraa dhalanne yookaan abaabileen keenya waan isaan irratti investi godhan dhala isaaniiti ilmoo isaanii maal godhan makiinaa bituu fi caalaa lafa guddoo dhaalchisuu fi caalaa gara laafummaa dhaalchisan waliin jireenya hawaasummaa dhaalchisan qabeenyi kun hin badu isaan waliin tura amma waan harkaa jirru miidiyaan osoo miidiyaa qabaadhe waan inni fira dalaguu barbaadu sitti himu jira magaalaa qabattee baadiyyaa soo dheeytu nuti immoo waan keessa jirru ilmootu haadha balleessaa jira abbaatu ilmoo balleessaa jira gaafa guddisa irratti joonii fi haati ilmoo guddifte biyyaa guddata ilmoon takka nagaan guddannaan beekumsaan jaalaan guddannaan biyyaa guddata maal keessa jirra nuti ollaa yoo foon bitate arra foon bitanne ulaa gacufadhaa ijoollee nyaadhaa jawutu uumamu jira. Abbaa ilmoo isaatii burtukaana kiiloo bitee ala gadi hin bahin manuma nyaadhu joonitu uumu jira obsaafaan baana anaan baana miidiyaa waan kanarratti mana keessatti ilmoo hamaa godhaa guddisu jirra aadaa uummata irraa dhufne uummata nama jaalatu jennaa uummata nama maxxansu jennaa dhalli jenereeshinii naa fi murtii fi sitti kun kan nu boodaa dhufu kun daran akka hin banne siifi nuti jenereeshinii ammaa kun wanni guddaan ittiin uummata ibsinu gaaroommina san nuti yoo gaarii taaneen guddina san akka ibsinu nuti yoo guddina keenya balballoomsineedha goofata keenya cinatti uummata baadiyyaa kaadhallee fayyaa qabu ani kalee fiidiyoo takkaa waraabee ture murtiin harkee jira fiidiyoo san vaayiraal baate biratti ammoo warri magaalaa na komate isin warri magaalaatiin jee warra hoguu keessummaan dhufte jaartiin oguu sii dabaltu keessummaa takkaa dhufe oguu siin hin jette hin jiru diida deeme ja'aan jettan ummata baadiyyaa dhaqaa irraa bara. Isii galuutti timi diida jechuun bakka fagoo deeme yookaan immoo bakka biraa deeme. Bakkee warra keessummaan oguu dhufte abbaa manaatii fi ilmaan isaanii harkaan yaamanii hootaa nyaata nyaattaa keessummaan mana teessi. Ammoo Oromoon keessummaa nyaachiftee obaaftee hofalchiiftee itti guduunfitee galchiti.
dhaloonni kun bakka san hin jirru guddina uummata keessaa dhufnee xiqqeessaa jirra. Bakka san hanqannee jirra akka miidiyaatti waan kanarratti osoo nu hojjettu yaa biyyoon qabsiisaa gabaabsee. Yaa sa'aatiin keenya illee gabaabbachaa jira. Egaan sa'aatii qabnurraa kaasnee Firaansi gaggabaabsaa deemna sa'aatiin keenya jechuun. Yamirreen akkoo Arsenaaltu tapha qabaabari kan yaa gamanumaan maaliyaan kee borsii dhufa. By the way nagirru alolo ustaz. Firaansi ትመጣለች ምናምን ብዬ ስልኩን ተቀብዬልሻለሁ። ቲቪን ካና murtii tapha Arsenaal jetteeti Arsenaal eshuun Arsenaal tapha Arsenaaliif haasoo keenya kana murtaa miti tapha Arsenaal. Yeroo tapha Arsenaal jechuun tapha maal jechuu? Jechuun immoo boocheetuma galta akka dheengaddaatti iddoo waree waddaatti. Rakkoon qabu sun maaliif waancaa fuudhuu dheeyna warra fuusisuuf dheeyna. Waancaa bara Arsenaal waancaa fuudhuu kadiifte osoo ati hin dhalatin ni beektaami. Dubaanis bara waan hin jee waancaa fuudhuudhaaf hin dheeyinuu nuti. Amma anis dhaamsaan dhaammadha isinii kaasee miti waa'ee Sudaan Usmaan. Daqiiqaa lameen takkanaa kana dhaamsaan dhaammadhaaf irratti wallaahi osoo namni kun nama saba biraa ta'e taayitila arraan tana inni qabuu fi waan inni baratee fi namni kun nama hawaasaaf nama akkamitti miidiyaa biyyaa guutuutu amoggosa arraan tana warra mootummootaa guutuutu bakka sanitti argamee amoggosa. Sudaan Usmaan jechuun nama gartee gama amantii isaatiinis nama gartee beekaa amantiiti nama yoo hayyummaa taates hayyuu Oromooti nama yoo beekumsa taates nama gartee looyeraa duraaniis deebi'ee ammallee kaapteena umurii kanatti abbaa ilmaan 8 tahee kaapteena xayyaaraati fakkeenya guddaa uummataaf ta'a fakkeenya guddaa dhaloota ammaan tana lafaa ol ka'uuf ta'a maaliif barnoonni akkanaa kun gartee balaliisaa xayyaaraa ta'uun umrii nama hin daangeessu ilmaan qabaachuun kanarraa nama hin hambiftu responsibility bultiidhaa qabaachuun kanarraa nama hin hambiftu jechuun nama garsiisaa jechuun nama akkuma reefu murtiin jeetti baadiyyaalee Oromiyaadhaa bakka gartee hongeen jirtu rakkoon wayii jirtu hunda keessatti isaaf raayyaa abbaa mancaafaan akkasuma gartee waayilloota guruppii isaaniitii wajjin argamanii nama osoo gartee ceekuu isaanirraa midhaan kuntaala osoo gadi hin buufne yoo namni isaan gargaaruu fedhe hanqa rakkoo san imimmaan duguuggatanii galanii jechuudha. Nama ammallee piroojeektii Oromiyaa keessatti Oromiyaa bira futee Itoophiyaa matana keessatti gartee bakka bishaan dhugaatiidhaa namni keenya za'aa 7-8 deemee waraabbatu piroojeektiin san dhaabbachuu qaba jedhanii warra gartee piroojeektii san lafa gadhaabee bishaan baasaa jiru gammoojjii Oromiyaa tana bakka adda addaa keessattuu karaa gartee gammoojjii Baalee gammoojjii karaa Booranaa gammoojjii karaa Harargee keessatti waan kana akka malee gartee dhaqanii ijaan harkanii hanqa namni keenya bikka namni keenya magaalaarraa like 300 kilometers away miilaan bikka waggodhanii dhaqan hunda deemanii ilaalanii namni keenya hanqamta akka bishaan dhugaatii argachuudhaaf dararamutti itti yaadanii ol deebi'anii waan qabanii fi itti dhabanii meeshaaleen gartee bishaaniin baasan san qabeenya gurguddaa waan taateef waan irraa hafe hawaasa Oromoodhaa itti gartee gaafatanii ummataaf tajaajila kennaa jiran. Haruma tajaajila ummataatii fi waan silaa ummata kana mooraalii itti godhuu fi ummata kana sammuu isaa maali mooraalii isaanii cabxe lafaa ol kaasuu irratti nama roga hundaanuu dandeettii gurguddoodhaan dalagaa jiru nama akkanaa kana miidiyaaleen biyyattii keessa jiru miidiyaas ta'ee mini miidiyaa maas miidiyaa biyya keessa jiru hundi sila arraan tana nama biraa taate qaaxa intarviidhaan biizii godhanii sooshaal miidiyaa kana gubbatti miidiyaan gosa 7-8 dubbisee waan isaa agarra. Walaakin still miidiyaan Oromoo tokko kailaa hanga ammaan tana isa dubbisee nagarre saniifuu ati carra qabeettiidha nama kana yoo as baaftee dura dubbiftee waan kana fayyadamiin siin jaa maaliif no bormaan geessa bormaan miti beek wanti takka nama takka nama ummata bira fudhatama qabu Firaansi nama ummata bira fudhatama qabu as dhiyeessitee bikka ifii jirtutti as dhiyeessitee haaseessuun sillee mul'iftii beektaa akkas taate. Sirriidha Profeesar yaadicha nan fudhadhaa. Jabaadhu. Thank you. Galatoomaadha. Egaa sagantaa keenya galgala kana asirratti godhamuu duratti Firaansi. Baay'ee. Qoy obsaati naa gaafadhu. Afaan kiyya ta'e afaan keetiin yaa obsaa yaa ummoo.
France. Gaafa dhumee Silence. murtiin Gaa'ela godhattee jirta? Lakki. amma dhufte gaafiin amma Gaafii godhanne? hin goranne Gaa'inadhaan. Maali? gaa'ela Gaa'ina. Afaan Oromoo adda baasuu dadhabde murtiin baran. hayi fudhattee hin galle waan siin jeensi bara Gaa'ina. Afaan Oromoo adda baasii fi obsa abbaa manaa qabdamoo ganaa hin horonnee jinga. Galeefi jira. Isin hubattee Ana jirti. naagara Hubattuu dhabsa. bilchaattuu namaati. Wayiin siidhaa maga. Eega gaa'ela godhattee. Hai. Wayiin siidhaa. Asa doa yoo lakka abdii murrumaa hoo hai. saffeen hin dandee buusuu ijoollee tana hundaa'u Firaans namoota kana France. Ustaazi taasisee. Ustaazi taasisee. Nama jabaa Oromoo qabdu ana haasa'isita. Ana booda immoo murtii guuto. Ana booda inni na booda. bu'i Dhugaa murtii dhugaa har'a nama sirrii hojii wal nu barsiiftee wal nu barsiisuu kan tafe hedduu galatoomi galata qabdaa si baruu keetiif hedduuna tolee jira follow si godhatee jira si jajjabeessina even miidiyaa harkaa qabnuun si guddifna si jajjabeessina murtiin immoo dhiiraa miti dubartii baasuu irratti hiriyaan qabu natti tola appreciate ni jajjabeessina. mee isaanii kana jajjabeessaa jaamme isaanii Murtii jabaadhu atis isaan baasii nuti sifi baanee dhufna. ani isinii fi ol fida isinii fudhatanii bara Follow baasii follow si goonee jirra. isinii fi ol fida isinii fudhatan feemasa giseen godheen amma Firaansi guyyaa torbaan akka irraa feemasa guddoo taate salaamta assalaamu alaikum hin salaam alaikum isin jetti. Hin jettu. Nama akkasiitii miti. Atti nimsu'a. Hin jettu. Wayiin dhaamaaf galu. Fira hayni bareeddaa kam dhugumatti. Amma laalta. Yaadde Amma laalta kana. Fira namarri qonjoon isin deema. Murtii nudhi sigaa taraa keenya irra laaltaa miti. Fira. Taraatee ta'ii miti amma osoo hin cufin dura taphni eegaleeti qoy fira. Fira akkin jeeti. Miidhaginni dubartiidha. Naamusaa wajjin dabalama waan ta'eef akkis hin jiru dubartii cimtuu Oromoo yeroo baay'ee namantaan nurraa sakaala. Laal bakka si madaaltu bakka si fakkaattu nu dhaabbadhu akka daran deemtee erga gaa'ela godhattee illee maqaa Oromoo waamsiftu sadarkaa Afrikaa addunyaatti hadaraa bakka hin taane nurraa dhaabbatin. Kana jechuun isaa nama Oromoon ta'in hin dubbisin jechuma gabaabti. Ala laal beertanya na kwante ati ko bata beertanya Obsa. fikir beber Jalatti sabaan. TikTok irra eegaan dhufe follower nama kuma 20 qaba. Ilaa hanqaa har'aan tanaa hammata afurmoo kana as gubbaa jira. Takka TikTok kanarra dhufe akka har'aan tanaatti bittaan dhaabbachuu qabu dhaabbanne tam. Maashaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Wallahi billahi ganaa galgala. France. waan hin gaafadhu jeen afaan kiyya afaan keetiin naa gaafadhu jeen naa gaafadhu itti mucaani si dawaleen si gaafadha naaf siya. Murtii mira kan isaabee namni beellamiif fira oguunis dawwale gaafisa beellamiif akka mana murtiitti qaaxaroo torbaan lama dabarsi malee oguuta akkatti hin deebisiniif. Fira akkana deeme. Galmee abbaan seeraa galmee ilaalu ana abbaan alangaa himata isaa banu kun oolaa piroofeesara. Galgala akkana dhufe taphanna. Alright, brother. Bakka oguruftu isheen nurra godhi firaas fidii isheen nurra godhi. Hundaa'u kota gisee nan bane ni dhufaame mananii banannaa nama abbaa fe'een ol fidannee taphannaa Firaansi gin tokkoon keessan teekistii itti barreessitanii waa. Beek har'a taphaa miti. Har'a beeki barumsa olii. Har'a waa hedduu qubna garii haasofne qubna garii taphachaa hofalaa qubna garii hedduu haasofne irra. Dhuguma wallaahi. Nagee wal bira dhiifne. Hayyee nagee wal bira dhiifanne. Fira. Hayyee. Sisun. Fira. Fira nageenya keenya sadeenu sibira walitti qabeenee siif haa baay'atu. Nu sadeen keessaa eenyu
Ha, ati kutte galan. Ati kanas kutte gaaduru. Nah, Murtii, murtii, nagee, murtii. Kalau gista